wajjiniin godhannee obboleessi jalqabeetiin jedha jechuudha. Meen kadhanna. Gaarii goonessi galateeffannaa abbaa keenna carraa jiraachuu nu kenniteef akka keenurra qabdeef galanni si haa ga'u. Ammallee akka ijoollee keetti fuula kee dhufneerra dhugaa dubbii kan kee karaa addaan dhimma mana qulqullummaa ofii keetiin nu barsiisi dubbii dubbannullee ati to'adhu ta'eeti kee raawwatu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Ameen. Waaqayyo karaa addaa sinaa eebbisu baay'ee waaqayyoon galateeffannaa yeroo addaa akkasiisa qabaannee fi akkuma amma dubbatamee ture dhimma mana qulqullummaadhaan kan wal qabate manni qulqullummaa bu'uura amantii keenyaas waan ta'eef dhugaa yerootti beekuu qabnu waan ta'eef mata duree kanarratti akka gaaffiif deebiitti yeroo gabaabaa gidduutti bifa mariitiin dhiyeessuu yaalleerra maaliif wanta nuyi beekuu qabnu waan ta'eef iddoo fayyisaan keenya jiruu fi maal akka nu jechaa jirullee beekuu akka qabnu raajii waan dubbatuu fi mata dureen kun mata duree murteessaadha. Gaaffii muraasa waliin kaafnee kan irratti dubbannu inni jalqabaa akka jalqabaatti seera bahuu keessatti seera boqonnaa 25 lakkoofsa 40 irratti Waaqayyo Museedhaan akka fakkeenya isa gaararratti sitti agarsiisetti mana qulqullummaa akka ijaaruuf itti himamee ture akka manni qulqullummaa ijaaramuuf itti himamee ture. Maal jechuudha manni qulqullummaa ijaaramuu jechuun maal jechuudha? Inni ijaarame suni isa samaayii wajjin akkamitti wal qabata? Akkamitti wal fakkaata? Kutaa akkam akkamii immoo qaba? Keessumaa yeroo keessa jiru kana keessa wanti baay'een jira. Macaafa qulqulluu wajjin waan caafamee jiru raajii wajjin illee caafata qulqulluu wajjin wantoonni waliin qabannee waan jiraniif kutaa ammamii illee qaba. Iddoo kamtu kutaadha iddoo kamtu kutaa hin jedhamu kan jedhu waliin dubbachuu barbaanna. Obboleessaaf yeroon kennaa mee tuufa. Tole karaa addaan gaarii goonee waaqa galateeffannaa dhimmi mana qulqullummaa utubaa amantii dhugaati jechuudha. Utubaa amantii dhugaati. Namni tokko amantii dhugaa hin hordofaara yoo jedhu sirna mana qulqullummaa tajaajila isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa Israa'elootaan Waaqayyo isin gidduu buufadha. Mana godoo koo maal naa godhaa jedheen naaf ijaaraa jedheen. Yeroo ijaaru immoo dizaayineriin mataan isaa Waaquma jechuudha. Akka an sitti agarsiisetti hojjedhu waan tokko illee hin dogongoriin jedheen. Kanaaf amma dhimma mana qulqullummaa kana bal'inaan keessa seenuudhaaf qorannaa yeroo dheeraatiin xumuruun hin danda'amu. Garuu adda maal goona waliigala yaada waliigalaa isaa ilaaleeti jenna. Fakkeenyaaf waliigala yaada yaadnu keessa mana qulqullummaa kan sitti agarsiisetti hojjedhu gaafa jedhuun Waaqayyo Museedhaan mana qulqullummaa isa gaara irratti sitti agarsiise. Mana qulqullummaa isa samii. Kanaaf manni qulqullummaan samii kutaa meeqa qabaa? Iddoo meeqatti adda qoodamu jennu iddoo lamatti adda qoodamu. Kutaa qulqulluu fi kutaa irra qulqulluu jedhama jechuudha. Kana Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 1-4 jidduutti argachuun hin danda'amu. Kutaan tokkoffaan kutaa qulqulluu jedhama. Kutaan lammaffaan immoo kutaa irra qulqulluu the most holy jedhama jechuudha. Inni kun akka gaara irratti Waaqayyo eenyutti agarsiisedha? Museetti agarsiisedha jechuudha. Tole. Museen akkuma Waaqayyo itti mul'isetti hojjete gaafa jennu mana qulqullummaa kutaa lama godhee hojjete jechuudha. Innis kutaa qulqulluu fi kutaa irra qulqulluu. Inni biraan mootu akka sadaffaatti lakkaa'amu yeroo baay'ee bakkee jedhama courtyard jechuudha outer side jechuudha. Ala mana qulqullummaatiin ala iddoon jiru kun iddoo itti maal ta'uudha? Iddoo itti aarsaan geggeeffamu, iddoo itti cuubamuun geggeeffamu, iddoo itti nama haarawa ta'uun dhufuudha jechuudha. Kun lafaati jechuudha. Kanaaf manni qulqullummaan lafaa bakkeen jira alli iddoon itti qala godhamu, qalmi geggeeffamu, iddoon itti cuubamu, achiin booda kutaa qulqulluu keessa seena kutaa tokkoffaa jechuudha. Kutaan qulqulluun kutaa tokkoffaa jedhama. As keessa maalfatu jira? Buddeenni ilaalchaa jira. Baattuun ibsaa 7 jiru. Ixaanni jira jechuudha. Ixaanni kun kutaa irra qulqulluutti aanee jira. Yeroo tokko akka kutaa lammaffaattis illee argama ixaanni kun. Sababni isaa aarri isaa kutaa qulqulluu kana keessaa aaree gara kutaa irra qulqulluutti achi aara waan ta'eef. Maaliif achi keessa argama Waaqaatu jira. Fooliin abbaan urgeeffatu foolii eenyu qofaadha? Foolii Kiristoos Yesuus qofaadha jechuudha. Kanaaf isatti fakkeeffamee kan ijaaramedha manni qulqullummaa lafa kanaa. Amma fakkeenyaaf gara samiitti yeroo deebine Kiristoos qalamuudhaaf mana qulqullummaa keessaa ba'utu sarara ture. Mana qulqullummaa isa samii keessaa kutaa qulqulluu fi kutaa irra qulqulluu kan jedhamu samii keessatti kan argamudha jechuudha. Kana mul'ata boqonnaa tokko keessatti ispeeshaalii naannoo lakkoofsa 8tti uduma midhadheen jedha naannoo lakkoofsa 18 uduma midhadheeti sagalee namaa kan fakkaatu tokko dhaga'e innis baattuu ibsaa gidduu maal ta'a ture jedha. Deebi'aa ture jedha. Kanaaf Kiristoos asii gara samiitti ol yeroo deebi'eetiin jedhullee kutaa qulqulluu keessa akkasiin. Anyway
samii irratti ka turan kutaa qulqulluu kana keessaa bahee Kiristoos bakkeetti maal ta'e jechuudha qalame jechuudha. Fannifamuudhaaf jireenya guutummaan qulqulluu ta'e jiraachuudhaaf mana qulqullummaatiin ala bahee jechuudha. Kanaaf mana qulqullummaatiin ala bahee gara Geetsemaneetti dhaqee fannifamee du'ee du'aa ka'ee ka cuuphatti fakkeeffamu qalamuu ka fakkeeffamu fannoo irratti qalamee fannifamee achi immoo cuuphatti kan fakkeeffamu du'ee du'aa ka'ee deebi'eessatti deebi'ee jechuudha mana qulqullummaatti deebi'e jechuudha. Mana qulqullummaatti yeroo deebi'eessatti deebi'a mana qulqullummaatti kutaa qulqulluutti deebi'a. Kutaa qulqulluu irraa kutaa qulqulluutti darba jechuudha. Achiin murteetu gaggeeffamee dhufa jechuudha. Kanaaf akka an sitti agarsiisetti hojjedhu kan inni jedhu fiizikali kan inni mul'iseetu jedhu kutaa lamaan mana kutaa qulqulluu fi kutaa qulqulluu ka ta'e akkasumas immoo lafa kanarrattis kutaa qulqulluu fi kutaa qulqulluu ka ta'e iddoon lafa kanarrattis kutaa qulqulluu dhana ka jiru iddoo qalmaati iddoo itti qulqullaa'anidha. Samiittis Kiristoos dhala namaatiif qalamuuf iddoo qulqullummaatiif bahuutu irra ture. Kanaaf sirna kana itti mul'isuudhaaf akka ani sitti agarsiisetti hojjedhu jedheen jechuudha. Amiin. Waaqayyo karaa addaa sana eebbisu dhugaa baay'ee murteessaadha. Dhugaa jireenya keenyaan wal qabatudha jechuudha. Dhugaa jireenya keenyaan wal qabatudha. Nutis mana qulqullummaa Kiristoosii wajjin seenuudhaaf har'a du'uu akka nu gaafatullee tuqamee ture. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin inni itti aanu mana qulqullummaa inni lafarratti ijaarame inni Museetti agarsiifame Museen ijaare har'a hin jiru Kiristoos akkuma fannifameen mana qulqullummaa lafarraa suni iddoo gadhiiseera. Ulfina dhabeera jechuudha. Kiristoos mana qulqullummaa samaayii seenee jechuudha. Erga Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa samaayii seenee mana qulqullummaa samaayii kutaa lama qabu samii jiraa jenneerra. Kan biraa eenyutu mana qulqullummaa ta'e? Macaafni qulqulluullee isin mana qulqullummaati kan jedhu dubbata. Kanaan kan wal qabate eenyutu mana qulqullummaa ta'e? Har'a mana qulqullummaa eenyuufaa bakka bu'aa eenyuun ibsaa kan jedhu irrattillee waliin dubbanna. Tole, yaada baay'ee murteessaadha. Manni qulqullummaa lafaa tajaajila kan erga xumuree ka'een booda fannoo irratti akkuma Kiristoos fannifame hoolaan qalame jechuudha. Akkuma qalamuunsaa mirkanaa'e iddoo hoolaa qalamuu Kiristoos akkuma bu'een maggaarrajaan mana qulqullummaa bakka lama adda tarsa'e. Iddoo adda tarsa'utti manni qulqullummaa kun iddoo jijjiirate jechuudha. Akkuma Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 31-33, Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irraa gadiitti akkuma jedhutti kakuu haarawaa mana koo wajjin gala. Seera koo eessatti barreesse? Onnee garaa keessan keessatti barreesse. Kanaaf seerri Waaqaa onnee keessatti barraa'e jechuun taabonni onnee namaa ta'e jechuudha. Onneen namaa inni onnee yeroo baay'ee Isaayaas faarsaa keessattis yaada garaa keessanii garaa haarawa hafuura koo dhaabbata hafuura koo haarawa jedha. Iskeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 irrattis hafuura haarawa garaa haarawa wajjin wal bira qabee kaa'a jechuudha. Kanaaf garaan keenya hafuura wajjin akka wal qabatu. Seera koo eessa keessa barreesse? Garaa keessan keessatti barreesse. Garaan keenya iddoo meeqa jechuudha? Iddoo irra qulqulluudha jechuudha. Karaa addaatiin hafuurri keenya jechuudha. Hafuurri keenya jechuudha. Amma manni qulqullummaa eenyu ta'e nama ta'e jechuudha. Kanaaf namni maal qaba jechuudha? Kutaa qulqulluu qaba, kutaarra qulqulluu qaba, bakkee ka ta'e ala ka ta'e mana qulqullummaa kana ala ka ta'e iddoon taa'aa ka jedhamu foon jira jechuudha. Foon jira jechuudha. Amma mana qulqullummaa kutaa lama jenne kana mee foon wal bira qaba. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Fooniif hafuurri walirra maal bara jedha? Lola waliin galu. Yoo foon du'e hafuurri sammuu gaggeessuu jalqaba. Mee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irratti isin mana qulqullummaa akka taatan beektanii yookiis namni lakkoofsa 19 irratti dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluun isin keessa jiru ta'uu isin hin beektaniire hafuura kanas Waaqayyo biraa maal argattanii mana qulqullummaa hafuura isaas argatatanii isin kan ofii keessanii jedha. Kanaaf namni maal ta'e jechuudha? Mana qulqullummaa jechuudha. Mana qulqullummaa. Mana qulqullummaa yoo ta'e foon du'uu qaba. Gaafi na bareedee natti tolee kun naa ta'e jedhu kun maal qaba jechuudha? Iddoo dhabuu qaba. Yoo kun ta'e foon hin jira jechuudha. Yoo foon du'e hafuurri nama geggeessa. Sammuun keenya hafuura irraa qajeelfama fudhata jechuudha. Hafuurri keessan hafuura Waaqaa wajjin walii galee jedha Roomee 8:16 irratti. Qajeelfamni kun dhugaadha. Yoo foon ammoo deebii argachuu jalqabe hafuurri maal ta'e jechuudha? Du'eera jechuudha. Amma hafuurri keenya akka jiraatu hafuurri keenya hafuura Waaqaa wajjin walii galee jireenya foonii awwaalee akkuma Phaawulos jedhe kanaan booda anaa miti kan jiraatu